Ashamaa harka fuudhee akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootti isiniin jecha har'as immoo yaada tokko qabadhee isinii dhufeen jira. Innis maali yoo jenne nuti Oromoon hima gaafannaa taree deebii hin arganne jechuudha. Gaafii deebii hin qabnedha jechuudha. Garuu maaliif akka ta'e hin beeku. Garuu biyyoonni namaa gaafiin tokko gaafatamee deebiin hin deebi'a. Kan keenya garuu deebiin hin deebi'u. Maaliif garuu carraan keenya kun? Mee yaa Oromoo meetti yaada? Waan kana meetti cimsaa? Baay'ee ana garuu keessi kee baay'ee natti dhaga'ama. Maaliif nuti akkuma nama tokko akkuma dhala ilma nama tokko nutillee jimmuu sagaliin dhalanne akkuma namoota biyya kamiyyuu jechuudha. Kanaaf kan keenya maaliif carraan akkana ta'e kan immoo biyyoonni biraa carraan akkas ta'e kan jedhu baay'ee gaafii natti ta'ee ture. Mee isin immoo waan jettan yaada keessan na barreessa. Biyya keessattis hojjetanis hoyyoo ofiitis hojjetanis deebiitii immoo mirgaanis ta'ee waa hundaanuu nuti carraa tokko hin qabnu biyya keessatti. Tarii biyya namaa keessatti illee kan argaa jirru kana tarii nama tokko nama rabbiin laaffiseefitu akka gaarii jira malee keessaayyuu wanti akka malee namatti dhaga'amu. Uummata keenya kan dargaggoo ta'ee shamarran ta'ee daa'ima ta'ee nama guddaa ta'ee kan keessaayyuu Saudi Arabiyaa san jechuudha kan mana hidhaa keessatti akkasitti dararaa jiran sun waan baay'ee namatti dhaga'amudha jechuudha. Dhala namaa kanallee jechuudha. Garuu ana baay'ee gaafii natti ta'e waa'een Oromummaa kun yeroo baay'ee gaafii natti ta'e bakka irra deddeebi'ee illee baay'een dubbachaa jira. Isinillee mee yaa Oromoo walaa gargaaru wal biraa dhaabbannu. Mee siruma ani maaliif akka carraan keenya kun akkana ta'e baay'ee tokko na dhiba. Kanaafi gaafiin keenya immoo kan gaafatamee yoom deebii argata laataa kan jedhullee baay'ee gaafiin ta'aa jira jechuudha. Kanaafi garuu ani baay'ee natti dhaga'ama. Mootummaan keenyallee odoo mootummaa gaarii tokko biyya keessa qabaanne kun hundi nurra hin ga'u jechuudha. Biyyuma ofii keessatti odoo hamma fedhe biyya hiyyeetti illee osoo taate biyyuma ofii keessatti hojjetanii jiraatu jechuudha. Kana hunda rakkoon keenya maalidha? Mootummaa gaarii dhabuudha jechuudha. Har'a osoo hin ta'in abboota keenya irraa yoo ka'e waama mootummaatti kan himatamu bara waama mootummaatti. Haarofti isinuma dhufa nima jijjiirama kama tokko keessaa gaarii ta'e hin argine ani garuu amma waliin argaa jirru kana jechuudha. Hima jijjiiramaa hinuma dhufa mootummaani kama tokkummaa tokkichumti isaatuyyuu Oromoodhaaf ta'u hin argine ani maal akka ta'e hin beeku. Nama diina Oromoo ta'u malee jechuudha. Oromoo keessaa filame innillee diinuma Oromooti. Tigree keessaa filame sunillee sanuma. Sirri gisee wayyaaneen bulchitu sanuu wayyaa'ii keessa kiyya laalee yoon jedhu sirri gisee diina ta'u sun eenyu eessaa dhufee jennee yoo laalle sunis numa keessaayi. Biyya ormaatirraa dhufee Oromoo ajjeesaa hin jiru. Biyya ormaatirraa dhufee Oromoo miidhaa hin jiru. Keenyuma poolisiis ta'ee karaa mootummaatiinis ta'ee karaa abbaa dhuunfaatiinis ta'ee kan Oromoo miidhaa jiru keenyuma. Numa keessaa jechuudha. Kanaafi nuti osoo ofii keenya tokko taanee isaan kana ofirraa diina kana ofirraa dhoowwine numa badaadhuma nu keessaa osoo balleessine jechuudha. Kanan ta'u. Kanaaf ofumaayyuu deebinee yoo gaafanne ofii keenyayyuu deebii argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafi yaadni kiyya isinis immoo namoonni hedduun akkuma kiyya kana baay'ee quuqamni Oromummaa isinitti dhaga'amadha yaada. Nin beekasi. Garuu isin gaafiin keenya guyyaa nu deebuus hin beeku. Baay'ee natti cime. Nuti otoo naamusa godhannee naamusa horannee tokko taanee afaaniin tokko jechuu baannee waliin dhaabbannee waliin taanee baay'ee tokko gaarii natti fakkaata.
kana malee immoo furmaanni tokko hin jiru. Amma hayyoonni tokko beekaan tokko yoo dhalate yookaan hin ajjeefamaa yookaan biyya keessaa ari'amaa. Isa kanas immoo eenyuun akkas gochaa jiru? Mootummaa biyya alaa tokkos godhaa moo mootummaa biyya keenyati? Namuma keenya keessaa immoo nama keenya keessaa miti. Kanaaf waan baay'ee nama gaddisiisudha. Nuti rabbii keenya galateeffachuu, yaa rabbi carraa kanaa kan nu kennite jennee isuma keenya galateeffachuudha. Namoota keenya immoo rabbiin namoota immoo dararaan irra gahaa jiru kanallee ofii isaatii rabbiin hin danda'a. Mana hidhaa keessaa nu haa baasu, kan hidhamellee kan rakkatellee kan biyya namaa keessaa kan biyya keessaa hundumaa rabbiin bira nuuf haa ta'u. Nuti rabbuma kadhanna malee wanti goonu hin jiru jechuudha. Humna hin qabnu waan ta'eef jechuudha. Rabbiin immoo humna qaba. Humna isaatiin dandeettii isaatiin furmaata nu haa barbaadu. Nuti waan hundumaa rabbii galateeffachuu qabna. Gaariis ta'ee badaas ta'ee alhamdulillah hundumaafuu rabbiin galateeffachuu qabna. Warroonni immoo dhiyoo kana samaratii musliimaa immoo ati kiristaana jettanii na gaafattan jirtu. Komantii jalatti jechuudha. Ani akka oromummaatitti amantaa kamiyyuu addaan qoodu miti. Kiristaannis anaaf tokkuma, musliimnis anaaf tokkuma. Maaliif jennaan oromummaa walitti qabna jechuudha. Kanaaf ani musliima. Baay'ee namoonni baay'een komantii na gaafachaa turta yeroo dheeraa isinii deebisuu turuu kiyyaaf immoo dhiifama isin gaafachaa. Namoonni baay'een maaliif akkasitti uffannaan kee ati bara kiristaanaan sise'a ijoollee baay'een na gaafachaa turu jechuudha viidiyoo komantii irratti. Komantii keessan immoo nan arga nan dubbisa. Kanaaf ani musliima, kiristaana miti. Ijoolleen gaafii na gaafattanii fi deebiin keessan isinii deebi'ee yaada. Wanti biraamoo wanti na gaafatta yoo jiraate, wanti isiniin galle yoo jiraate na deebi'a na gaafadhaa, isiniin deebisaa gadaddaame tokko jechuudha. Komantii keessan guyyaa guyyaadhaan himan dubbisa. Kanaaf yaadni kiyyaa irraa kana fakkaata. Waan dubbadhu hin harkafadhe jechuudha. Baay'ee xiqqoo iyyuu waa'ee oromummaa kana yoon dubbadhu xiqqoo keessi kiyya akka malee natti dhaga'ama. Akka afaaniin kokkolfee isiniin tattaphadhu kana miti. Hin danda'u jechuudha. Baay'ee tokko yoo obboleessi kiyya tokko akkasitti na jalaa biyya namaa keessatti dararamu, biyya keessatti dararamu kanatti miidhamu baay'ee natti dhaga'ama jechuudha. Bakka akka malee qaama keessa kiyya keessatti jechuudha. Baay'ee tokko natti dhaga'ama. Garuu afaaniin immoo miidiyaa kanarratti bahee boo maalii jechuun waan hin ayyamamneef obseetuma sabrii godhee isinii bahee si waliin tattaphadhee kolfee malee keessi kiyya na gammadee yookaan immoo akka gaarii natti toleetii miti. Kanaaf kana fakkaata. Warroonni immoo yaada keessan qabdan yaada keessan immoo naaf qooda. Warroonni gaafii qabdanis immoo gaafii keessan gaafadhaa. Komantii keessan dubbise yaada keessan bal'inaan isinii deebisa. Lakkoofsa mucayyoo takka eenyushii jinaadha moo eenyu akka taateen beeku lakkoofsa bilbilaa na gaafatee turte. Lakkoofsa bilbilaa yeroo darbe isinii maxxanseen ture. Yoo rabbiin na laaffise liivii seenee liivirratti gizee liivirratti koottati isiniif hin maxxansa. Achirraa liivirraa barreeffachuu hin dandeessu. Yoo san dubbachaallee isinitti himuu nan danda'a. Kanaan isinii barreessu isin qaqqabu natti fakkaate. Ani yeroo baay'ee isinii barreessaan ture. Namoonni baay'een immoo keessaniyyuu baay'ee gaafii akkana na gaafattan. Mucaa eenyu tokkolleen samar jaalallee qabdaa yookaan immoo hiriyaa qabdaadhanii namni na gaafates jira. Isin yaada jaalallee qabdi moo hiriyaa qabdi yaaddu? Mee ofumaa keessanii hin qabamoo hin qabu namni yaada hanga tokko jechuudha. Yeroo biraa isa kanas immoo isinii deebisuu nan danda'a yookaan immoo liivii irratti illee isinii haasa'uu nan danda'a. Nan qabamoo hin qabu, inni immoo eessa jira, isa sanillee isinitti hin himaa, rakkoon tokko hin jiru. Kanaaf
viidiyoon kiyya irraa kana fakkaata. Yeroo biraatis immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina. Rabbiin bakka jirtanitti, bakka teessanitti, bakka kaatanitti, bakka deemtanitti rabbiin isin waliin haa ta'u. Ijoollee immoo mana arabaa keessatti dalagaa isinitti ulfaatellee rabbiin isiniif haa laaffisu. Yeroo kana xiqqoo ji'a ramadaanaa kana baay'ee dalagaan ulfaata biyya kamiyyuu jechuudha. Kanaaf rabbiin isinii haa laaffisu, rabbiin isin waliin haa ta'u ni isiniin jedha. Kana hunduma keenya jechuudha, kan dhukkubsatellee rabbiin kan rakkatellee hundumaa rakkoo keessaa haa baasu. Viidiyoon kiyya irraa kana fakkaata. Warroonni immoo maatii kiyya hin taane kottaa maatii kootti dabalama. Waan baay'ee waan yaada qabu, yaada tokko walii qoonnaa, waan baay'ee sirraallee hubattee yaada. Kottaa maatii kootti dabalamaa isiniin jecha kanuma laayikii sheerii immoo gochuu hin dagatina, warroonni isinitti tole jechuudha. Kanaaf har'aa asumarratti xumura. Nagaa keessanaaf jiraadha, nagaa naaf ta'a isiniin jecha.